Quraana Rabbii isa abbaan sagalitti galee laaqee miti. Quraanni jechuudha abbaa sagaltu keessatti dhoobee miti. Abbaa sagaltu seenetti fincaa'ee miti. Akka barbaadanitti akkan abbaan sagalitti seenee yoo barbaadde harreen keessatti dubbattee yoo barbaadde seexanni keessatti dubbattu miti quraan. Sinii gala quraanni jecha tokkoon barraa'e jecha tokkoon dhufe. Nama tokkorraa dhufe. Yoo barbaade akka isaa ta'etti seenaa qoratee yoo barbaade isa Maatiyoos laaqee, isa Phaawulos laaqee, isa Yohaannis laaqee, isa abbaan arge laaqee miti quraanni jechuudha. Quraanni jecha tokkoo fi afaan tokko. Waan hundumaan tokko, islaamummaan tokko. Tokkummaa rabbiin isaanis tokko. Namni isaanis tokkummaa irratti tokko. Quraanni isaanis tokko. Waan hundaan tokko sadii hin jiru, afur hin jiru, shan hin jiru. Hafuura qulqulluun barraa'e jetti macaafa qulqulluu ishee jechuudha. Hafuura qulqulluu akkamiin barraa'e? Harreen hafuura qulqulleessaa fuute sagalee harreetu jira bara. Kan harreen nama qulqulluu qabdu hafuura qulqulluu dhabe harreen eessaa fuute hafuura qulqulluu. Isaan seexana Yesuusumtu sun afaan maalii dubbata? Oneesimoos nasiib Yesuus jedhee macaafa qulqulluu kana keessatti barreessine shugguxe. Oneesimoos nasiib Yesuus isa jedhame eessaa fuudhee barreessine macaafa qulqulluu keessatti. Yesuus wajjin moggaase haadha manaasaa wajjin maqaa Yesuus jedhu moggaase moo? Intala isaa waliin moggaase moo? Haadha isaa abbaa isaa waliin moggaase? Oneesimoositu moggaase bari Yesuusi. Waliin taa'ee mari'atee moggaase maqaa Yesuus jedhu. Oneesimoos nasiib abbaan gammachiis. Akkasi bar. Uummata kaartooniitti amanu jechuudha bar. Erga nutti maallattanii. Wangeela abbaa barbaade laaqe abbaa barbaade anama boqonnaa dhumaarratti Isaayaasii meeqa edaa bumuwaasaa kee adhaban sana ilma koo yookaan nutti barreessa bakka irratti sana bakka namni keessaa irraanfattee dabarte sana insha'Allah. Ana boqonnaa Ingiliffaa faransaayii keessatti Ingiliffaa soqaabune saleessa bumuwaas Islaamummaan tokko yeroo hundumaa tokko sadii hin jiru, afur hin jiru, shan hin jiru, ja'a hin jiru. Islaamummaadha jechuudha. Egalee kan abbaan barbaade keessatti laaqee keessatti alba'ee miti. Kabajaa keessan eeggadhaa. Akka namni isin kabajetti namni waan feetanitti yoo amantan isinii kabaja. Amantaa isaaniitu nama kabajaa, amantaa namaa kabajaa jedhe. Isinii kabajuu jechuudha. Isiniif kabajaas jiru. Garuu kabajan immoo malee akka Yesuus nama ta'e immoo laazim ilaa yoomal qiyaamaa inuma lallabu. Maaliifi nutiyyuu kan of barree sababa isaan lallabaniif, sababa isaan jiraniif. Silaa isaan nutti lallabuu baatanii kufrii kana keessa, dukkana kana keessatti afneerra. Namni of baru hin jiru. Biyyatti utuu lallabni akkasii jiraate irratee namni umrii isaa amma kana dukkana keessan taa'u jechuudha. Lallabuun akkuma itti fufeetti jira. Tokkichummaan Rabbii ni lallabamaa jedhan. Sillaaseen immoo ilma kufa. Kufuu miti jechuudha. Hin caccabee hunkutaa'ee bada. Warri garaaf deemtu deemte namatti amantu maal nu galche nuun akkuma jannati jiru jahannam jira bar. Warri garaaf deemtu, warri qaracitii isheetti guuttachuu deemtu, warri duniyaa malee akiraa hin yaanne adeemtu deema. Maa jannata qofaa jiran jenne Rabbiin jahannam illee hin jira. Maa jahannam sanaaf yoo isin hin jiraanne eenyutu jiraaf isaaf? Inni illee isiniin qaba? Isin illee isa qabdu wal qabdu jechuudha. Dirqama namni hundi dhaqee jannatatti hin galu. Kan jannatatti galu muraasa silma Rabbiin dubbateera. Kun bu'aan beekamaan. Jahannam isiniin qaba, isin jahannamiin qabdu. Wal malee maal qabdu? Garaa keessan guuttadhaa, isin duniyaa kanarra olii gadi zooraati itti guuttadhaa qaracitii keessanitti. Yoo barbaadan nutillee garaan keessan hir'ateennaan isin bira jiru waan dandeenyuun dhugaa Rabbii. Duniyaa kana qofa yaadaan garaa koo guuttachuun barbaada namni jettan keessaan dubbisaa. Isin hin gargaaraan. Garaa koo qilleensi hin galinii. Ani garuma koo guuttachuun barbaada, garaama koo kaf godhachuun barbaada. Isa akiraan fedhu
jennaan waan qabnuun isin bira dhaabbannaa jedhe kaafira qofaa miti islaamni illee isin bira dhaabban dhugaa rabbi kaafirri qofaan achitti wal gargaaru osoo hin ta'e intaane nuti illee bira dhaabbanneetu garaa isaanii guun maaltu nu galchen waliin gubatti dantaa isheeti jechuudha nuti har'a garaa ishee guunnee fi ishee gammachiisudha kalaas isa barbaade taana kanaafiyyuu adaba godhadhaa sirna siraata waan jedhamu sana godhadhaa of kabaja of kabaja of kabaja in tura malee waggaa 2 3 4 5 6 ta'a malee biyyatti deebi'uun hin hafamu namni biyya ormaa keessatti inaaf hangam isatti tolus hangam isa gammachiisus hangam birrii qabaatus nama biyya ormaatti hafe arginee hin beeknu nuti ati aftus dhalli kee inuma galti biyyatti ati achitti duutus dhala keetu gala malee inuma deebita biyyatti islaamni immoo waan qabee gadi hin dhiisullee in irraanfatullee har'a balleessitee har'a na dhiisan jettee faguu dandeessaami islaamni gonkumaa waan qabee gadi hin dhiisullee in irraanfatullee jechuudha geexee musammaa immoo keessattuu kanneen akka keessattuu jimmaan keessatti immoo hin qoostui yoo geexee musammaa waagaa ishee hin argatin gatii ishee hin argatin dhugaa rabbiiti dhiisaanii nan argaani jaldeessatti immoo geexe yoo na dhagaa jiraatte jaldeessi itti xuxuqattu kun karaa imoo karaa keessa jedhi isin jettu kun gaafa tidhaxee qillinxoo seente gaafa tidhaxee qaalitti galte achi buutee achi jirtaa keessanii yaafattu waa'ee jaldeessaa si caalaa anatu beekaa jechuudha waan jaldeessi na goote balaa jaldeessi keessa na buufte anaaf rabbii koo malee namni beeku hin jiru itti muddinaa jettee karaa inboksii viidiyoo namaa sheerii natti goote kana irratti viidiyoo hojjedhu kana harrabsi kana akkas godhi naan jette jechuudha balaa jaldeessattiin gaambeellaa faajii moraajii daajii moo maal jedhan ishee waan isheen narraan geesse anaa fi rabbii qofaaf beekaan siinis jechuudha qaallittii musammaa intala musammaa jechuudha dhaggeeffadhu gaafa ati qillinxoo keessente maammee maal jedhanii maammee gaafanni ustaazota arrabsee morma ishee qabanii qillinxootti darbatanii gaafa biyya galtu innis lawxa ol waallee yaadaniime innis law akkanaa jedhan amma namitti waan ittiin as deebitullee dhabde birrillee silaatu yaadaniifiiti gaafa sana ayizoo jedhanii jala taanii taaptaabii godhanii maal jedhanii gaafa ni ustaazota arrabsu maal jedhaa turan garuu gaafa ni qabamee biyya galu silayyuu akkana silayyuu maaliidha silayyuu eenyu arrabsedhe maaloo geexee musammaallee akkuma kanaa jechuudha geexee musammaas gaafa qabamtee qaallitti seente maal amantaan keenya leeyyamu sila Soofii arrabsiteetti jaldeessi jechuudha as deemte ani waa jaldeessaa nan beeka baay'isawwee namitti gaambeellaa jaldeessa jedhamtu sana utuu dhiira taatee achi as baatee dubbattee ishee dhafanii qofti nangaa maaliif beektu namittiin anarraa fagoo miti biyyattillee kan isheen biyyi ishee biilaadha biilaan nurraa yoo baay'ate birrii 15 leessatu wal nyaachuudhaaf deemaa jira amma kan immoo amantaa kana wal nyaachisaa jiru kan immoo jechuudha ilaa ta'ana ilaalaa qaallittiin geexe jedhamtu kuni quraana ni gubdi jechuudha asiyaan fangoo uffatan kana galmaan hin gaan taanaan amma immoo jechuudha kunoo maallagoota irree jettee yoo kun galma hin geenye waan isheen gootu teessanii na ilaaluu jirtu galma ga'u qabaa jechuudha waan isaan qaban kun namni amantii namaatti daangaa darbe kiristaanas ta'e musliimas ta'e yoo mootummaa biyyaa keessa jiraate mootummaa biyyaa keessa hin jiraanne taanaan yalla faddalani kana lachuun deeggaru sanuu turkiin keessa teesseeti bar ishee nama quraana ol baastee akka kanatti quraana akkana itti sodaa tokko malee akkasitti dubbatte arganaa dubbatti maal sodaan qabduu miti hin gubdi kun immoo jechuudha qaallittiin kun yoo isheen quraana hin gubne maal jette naan jedhu hawwii koo dhageeffadhu be ani arrabni jaraa gareenumti warra sanaa arrabumti ijoollee sanaa waaqayyumti gooftaan isaanii fedhiisu uummata kana maal akka isaan barachaa oolan wangeela dubbisu moo arraba dubbisaa oolu garuu hin beeku ani dhugaa dubbachuuf taanaan
Amantichumti maal akka barsiisutu naa galuu dideeman akkamitti akka nama waliin jiraattu siisin barsiisu. Hawwii dhageeffadhuu hin dubbisne macaafni qulqulluun yoo keessa sirriitti bu'anii dubbisanii jaalalummaa barsiisa. Namni kamiyyuu amantii kamiyyuu akka ta'u obboleessa akka mataa keetti jaaladhu. Fakkeenyaaf yoo edaaltee dubbiste ta'e abboommi kurnan inni kakuu haaraa keessatti ati jedha obboleessa kee obboleettii kee jaalatu nama sitti aanu. Nama fira kee ta'e nama hojii kee bichaa deeggaru jaaladhu kan siin jedhe jiraare dhuguma siniin jedha obboleessa akka mataa keetti jaaladhu diinota kee jaaladhu kadhadhuuf jedhe kutaan macaafa qulqulluu xirsiisaa hojiin lafa kaa'u uummanni kun itti fayyadamee itti jiraate yotte peenxeen itti fayyadamne raatuuwwan kun ofumaa nama raateessiti malee wangeela ittiin jiraanne abboommi kiristoositu ittiin jiraanne jechuudha an dhugaa dubbachuuf taanan malee wangeelli karaa qajeelummaatti barsiisaa jira garuu isaan kana hubachuu hin dandeenye nama ari'u yoo ati dhugaa dubbatte si loluu muslima ta'uu fi minaafika waan humna isaan namaan jedhan uyyuu maqaa meeqa irra tuulan amma iddoo kana maqaa meeqa irra tuulan jaarsaaf dhaqxeedhu birrii barbaacha mee boloonni muslimaa keessan dubbistanii birrii naa kennitan qabdu waaqayyo gooftan isaanii fadhiisu malee kun akkas maqaa nama balleessu uummata mataa qulfii Qoricha ofii beekan namaa qotuu waan ofii beekaniti waan ofii godhan namaan jedhu bar waa'ee birrii jechuudha. Awwalee sana amma karaa keessaallee akka birrii kennaniif shakkii hin qabu. Niitiin kun jechuudha erga gaafa dhattee shahadaa qabatteeti ishee gadi bahee dalagatu argiteetta. Qarshii itti kennanii teessisanii nyaachisaniitu ittiin akka inni mana keessaa gadi bahee hin dalaganne godhanii mana keessaa yoo gadi bahee hin qabamaa hin argamaami. Suuqa keessa kaanii achitti nyaachisaa achitti obaasaa amantaa namaa xiqqeessisu jechuudha. Maala waan akkasii gadi ba'uun hin oolu hawwii kiyya dhaggeeffadhu namni amantii namaa seera jalaa isa baati. Namni amantii namaa kabajjee waan ragaa qabu irratti haasoftee nama kamiyyuu wajjin nagaatti jiraachuuf firideemii jiraattee obboleessa akka obboleessa gadiitti musliimas haa ta'u kiristaanas haa ta'u hidhattummaa obbolummaa amantii walitti yoo qabaatte ta'u gochuutu akka barbaachisu macaafni qulqulluun dubbata jechuudha malee har'a nama arrabsitee goda keessa teechee borummoo reeffa kee maal tarkisa du'uun hin oolu waan ta'eef namni kamiyyuu nama wajjin nagaatti jiraachaa quraanaaf wangeela waan ragaa qabu warroota hubatan akkasuma arrabni isaanii gidduu tokko fayyadamaa oolan tokko immoo ani hin hordofu. Takka nama nyaatu jedhu takka waraabessa takka bini maal jedhu uummanni kun hin jedha viidiyoo xiqqoo dhaggeeffadhe waanuma bakka miira namaatiif hin to'annellee keessa galee jira dhalli namaa beekte. Keessattuu immoo kan maraatu jechuudha dulloota pheenxee warra manatti samte warra manatti afte kana beektaa jaldeessichuma jala yaateetu afaan banti kana jechuudha. Qoshaashaa jechuudha qoshaashaa najasoota. Dhaggeeffadhaa kan arrabsamuu qabu baay'izawee roobe sin kabajaara malee ani xiqqoo ishee kabajaa keefinii xiqqoof qusachaa waan isaan naan jedhan dhageesse otuun sagalee isaanii sitti dhageessise waan isaan naan jedhanii na arrabsan gareewwan kun warri garee wangeelaa hidhate kun jecha isaan naan jedhan sagalee isaa waraabbadhee jechuudha garuu ani kiristaana isaan wajjiniin yesuusiin isaan hojii waaqessa garuu amma yesuusiin hin jibbeeru hin taane hojii beenxeen jibbe wangeelaan jibbeeru hin taane hojii isaanii fi xuraa'ummaa isaan hojjetan hin jibbe jechuudha dhugaa dubbachuuf taana. Akkasitti kaa'ee akkasitti haa teessuuni wanti quraana rabbii caalu hin jiru jaalattanis jibbitanis quraana rabbii quraana rabbii isa abbaan sagal itti galee laaqee miti quraanni jechuudha abbaa sagaltu keessatti dhoobee miti abbaa sagaltu seeneetti fincaa'ee miti akka barbaadanitti kan abbaan sagal itti seenee yoo barbaadde harreen keessatti dubbatte yoo barbaadde seexanni keessatti dubbattu miti quraan. Sini gala quraanni jecha tokkoon barraa'e jecha tokkoon dhufe nama tokko irrattis dhufe yoo barbaade akka isaa ta'etti seenaa qorate yoo barbaade isa Maatiyoos laaqe isa Phaawulos laaqe isa Yohaannis laaqe isa abbaan arge laaqe miti quraanni jechuudha. Quraanni jecha tokkoo fi afaan tokko waan hundumaan tokko islaamummaan tokko. Tokkummaa rabbiin isaanis tokko namni isaanis tokkummaa irratti tokko